jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota sagantaa keenya ayyaana irreechaa jedha guddaa ayyaana irreechaa godina Buunoo Bedelee jira. Kunoo artistoonni keenya nu wajjin jiru artist Addisuu jechuudha. Addisuu sillee wayyaa kunoo laayii godhaa sheer godhaa boriitu sagantaa laayii irratti nu hordofuu hin dagatina. Karaa YouTube illee isin beeksifna akkasuma toora Facebookii keenyaatiin nu hordofaa isiniin jenna. Ani Daliilin jedhama jechuun sooman isiniin jaalladha Addisuu dubbisa. Ayoon faadha akkam jirtu Elisaa Addisuu jedhama. Baga nagaan dhuftanii anillee yaangoo kun gara keessatti namni baay'ee galateeffadhaa ulfaataa galatoomaa qaba. Thank you so much ulfaadha. Yaanoo betelee dachaa dachaa ndawadhaa guddinni ishee ammallee hawaalee qabatee adeemuunoo betelee hawaalee qabatee. Ottee warra kuushii angafticha boorannoo halgannu warra iluu arfan warra guunnoo birraa barii kottuu wajjin irreeffannaa aadaaf duudhaa keenya waliin kabajannaa jettanii na waamuu keessan turee argan dhaga'e anis sin gidduutti argamuudhaaf bariisuu biidhaan ta'ee qe'een warra guunnoo eessaa dhaqeen aadaa isaanii jajjabeessaa maanguddoota qoradheetan seenaa isaanii babarreessaa hamtuuf hamattuu isaanii abaareetan balleessaa jedheen boorrachaarraa dhufe galaa koo guduunfadhee ansin beeka fooliidhaan ija siyoon dunuunfadhee ati hoo eenyu yoonaan jettanii sanyii warra maccaa ilma oromtichaa jedheen eenyummaa koo himadhaa mee harka shaa godhaamlee nasimadhaa. Eeyyee akka jiyaa dhalootaaf tollee ifuu dadhabnu garuu amma urjiilee hanqachuu hin qabnu dhaga'i qalbiitti naaf kudhaami hubata biyyi lubbuun qabdu lubbuun biyyaa dhaloota jennee aadaa keenya kabajuuf dhufne gaa obbolee akkuma natti tole yoo isinittis tole harka walitti rukutaatii iyyaa fooricaatii naaf kennaa taanlee. Akkanatti rakkinaaf bal'ina gaddaati gammachuu qabna haree adda addaatti hooggantoonniif geggeessitoonni hojjettoonni waajjiraalee ittaanaaf barreessitoonni raawwattoonni seektoraalee jaarsolii gurguddoon haati siiqeef abbaan gadaa waardiyyoonni oromummaa tiksitoonni sirna gadaa abbootiin amantii sheekiidhaaf paappaasii warri kolleejjii baratan warri baratan kaampaasii dargaggeessi quufaan gagarmaamaan gurbaa qaqalloo mimmiidhagduun sassaafelli durbaa irreechaa kabajuudhaaf tabbaaf dachaa dhuftanii kallattii arfanirraa lammiileen dhuftanii anaa dhufuun siniin jedha baga nagaan dhuftanii. Egaa haasaa walaasofsiisaa achi callistanii taa'inaa kolfaa xaxxabadhaa malee gootumaa mukaayinaa. Buunoo beddellee keessanii maal abbaa ishee buukooftu yoo feetan beddellee sadiqaa yoo feetan isa guddaa dhunnaan booda ingiliffaa haasoftu. Akka qorannoo wayii ibsutti argaa
fannoo biraa bocii warra shaggar duuba jecha beddellee jedhu jira. Madda Buqqee walii galaanota leellistoota jaalalaa ambaasaadarota nagaa qe'ee mariif marabbaa qe'ee beekaa fi hayyuu qe'ee dhibamaan itti dhibee isaarraa fayyu qe'ee kabajaaf jaalalaa qe'ee duudhaaf safuu qe'ee sabaaf sablamni illee hammatee wajjin rafu. Oraan. Madda Buqqee walii galaanotaaf lagaa leellistoota jaalalaa ambaasaadarota nagaa qe'ee mariif marabbaa qe'ee beekaa fi hayyuu qe'ee dhibamaan itti dhibee isaarraa fayyu qe'ee duudhaaf qe'ee kabajaaf jaalalaa qe'ee duudhaaf safuu qe'ee orma michoonfatee haammatee wajjin rafu qe'een gooticha shuuree qe'een gooticha hirrisaa jalli warqee fi meetiidha diyaamandiidha hirrisaa. Dachee magariituu hin beekne bonaaf birraa uumama ijin quufne toltuu jalaaf irraa qe'ee uumamaan badhaate bunnoo beddellee jirra jirtu. Eeyyee sanyiin gootaa gootumaa ija beeksisa kunnoo qe'ee ijoolleen meexxii sheengoo ijoolleen gooticha firrisaa jirtu ijoolleen bunnoo. Booraan keessan xiqqoodhaa yoo yeroo arganne walitti deebinaa ulfaadhaa galatoomaa. Wallaggeeffannaa walaloo ajaa'ibaa aamilee kennaafi ergaa jajjabaa of keessaa qaba. Walaloon isaa ergaa jajjabaa of keessaa qaba. Ergaa ajaa'ibaati guddaa galateeffannaa. Kanatti waan turee irratti maal agarsiisu qophii keenya ganaa itti bu'amne reefe ganaa itti bu'amne ganaa hanga halkan keessaa 12 qaburi jechuudha. Isaa 12 kaasee bakka keessummoonni garaagaraa abbootii gadaa foollee awwan siiqqee bakka argaman ayyaana irreechaa kan bara 2015 dursa lakkuma akka daabanaatti guyyaa borii sa'aatii 12 kaasee kabajamaa. Kana wal qabatee guyyaa irraa immoo jala bultii irratti argamna jechuudha. Eeyyeen kabajamtoota hordoftoota keenya dhalooteen duudhaan kabajne dhalooteen aadaan jaalanne dhalooteen eenyummaa isaaf ulfina kennine dhalooteen qeerroof qarree hedduun itti wareegamee sabboonummaan margame kana leellifne dhalootee miti jedhan abbootiin gadaa kan kee sinirraa kan eegamu borga nama sa'aatii 12tti uffata aadaa keessan jirtu simartii kan nagummaan baatan booqaa biraatti waqa uumaaf yommuu galanni kan saati kan nagaanuuf ta'e birraa nagaan lammii kootiif soora lubbuuti gammanneerraa birraan kun birraa nagaati kan nagaanuuf ta'e birraa lammii kootiif soora lubbuuti gammanneerraa birraan kun birraa qufaati birraa oromiyaan itti nagaa taatu baratti diinni keenya jirree taatu la 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 amine keessa mi amine kenna birraa injifannoo dachaa taatu birraa nagaa nuufaa naannootu lay lay la 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 tan tan param parararam pam param para tan tan param tarala la 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 pam pam param parararam tan taran tara kambata diganna nu baase barahara nagaan nu geesse dachii munnoo godaaf gaaraase waaqa uuma nagaa nagaase waaqa uuma nagaa nagaase borra salgatti cooraan kan keetiin dheessisi tokkummaa humne teenyaan nu nyaatu bineensisi bunnoo beddellee gamtaan addunyaatti beeksisi bunnoo beddellee gamtaan addunyaatti beeksisi lay lay la 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 lay lay la 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 lay lay la 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 lay la 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 Amile keessan baay'ee baatirii loonaa jedhaan mee halkan qophaa keessan amile ni kennaale irreechi faajjii qabeenya oromootaa mara kan keenya maatiin baga geessan birraa kana irreechi faajjii qabeenya oromootaa mara kan keenya maatiin baga geessan birraa kana irreechi irreedhaa bara lammiin tokkummaan jaalala walii qooddatu irreechi irreedhaa bara lammiin tokkummaan walii qooddatu
Coqorsa jiidhaa baadhate uumamaaf galata laata waakkatu. Kan darbeef galata galche kan itti fufuuf nageenya uumaa gaafata. Kan darbeef galata galche kan itti fufuuf nageenya uumaa gaafata. Kan amaa yaaduun of godhu nageenya wayyaa nageenya rabbi jaallata. Lutilmaan abbaa gadaati jaalala moona warra jibbaan biyya jeequ. Lutilmaan abbaa gadaati jaalala moona warra jibbaan biyya jeequ. Oromiyaa galaana goota lafee isaatiif lubbuu isaatiin biyya isaarraa diina eegu. Warri ispoortii ammaa baay'ee sin gammachiisaniiru miti? Baay'ee sin gammachiisan miti? Mee hamilee keessanii naa tokko jajjabeessanii anillee isaaniif ergaa akkas jettu qabu. Lukuma namaan fakkaatu luuktisa kan ispoortiin beennee sabuudha ispoortotaaf. Lukuma namaan fakkaatu luuktisa waanuma bixuu dhayeessa kuuffisa kan ispoortiin beennee sabuudha ispoortotaaf. Waanuma bixuu dhayeessa kuuffisa. Yaajoolle santu falaa kottame arra jiimni biitti galla. Yaajoolle santu falaa kottame arra tuukaandotti galla. Punchaa dhume ispoortiitu fuuldisa. Punchaa dhume ispoortiitu fuuldisa. Ijoollee keessan ispoortiitti galmeessa. Yoos guddatu sosochiin nama guddisa. Ijoollee keessan sosochii nama guddisa. Ispoortii kee jirtamoo waa'ee kan kee dubbataa namnu. Ispoortii kee jirtamoo waa'ee kan kee dubbataa namnu. Baradhu ishoo baradhu yoo fidde sarkaa baata. Ofii kennayyuu dabartee eebduu nageenyaa taata. Ispoortii kee jirtamoo waa'ee kan kee dubbataa namnu. Guddaa si jaaladhaa galatoomaa. Komedian Daniel jabaa ofii abbaan jabeeffataa hamilee nuuf kennaafi. Danielin guddaa galateeffata. Egaa baandiin keenya hedduudha kallattii hedduu dhufaa isa kana sun galateeffadhaa si deebisa. Danielin guddaa galateeffanna. Nagama. Sagantaan keenya hedduudha baandiin arfan bunnoo waan jabaa of harkaa qaba. Isa duwwaa miti aanoleen keenya jilli aadaa aanolee keenya salganii fi guddisa magaalaa keenyaas asuma ayyaana irreechaa kabajuudhaaf as ga'anii jiru. Aanaa Cawwaaqaa, Makkoo, Deeggaa, Cooraa, Daaboo, Aanaa Beddellee, Aanaa Dhidhiisaa, Aanaa Boorrachaa, Aanaa Gachii bulchiinsa magaalaa Beddellee irratti wal ga'anii jiru. Warri Deeggaas gara kanatti qophaa'anii sirba aadaa tokkoon nu bashannansiisuuf qophaa'aniiru. Walaloon garaagaraas jira. Amma walaloodhaan bashannansiisu.